Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad turtii dirree dawaatti taasisan ilaalchisuun ibsa kennaniin magaalattiin fakkeenya tokkummaa, sabdaneessummaa, waloomaa fi jaalalaan namoota simachuu, naannawa daldala bilisaa ta'uu isii buufataaleen sakatta'oo fi madaallii haaraa banaman, oomishaalee alaa galanii fi alatti ergaman saffisiisuun galii guddisuuf faayidaa olaanaa akka qaban dubbatanii jiru. Magaalichatti oomishaalee huccuu, ijaarsaa fi elektirooniksii eegalaman jajjabeessuun waliin jireenyaaf namummaan gahaa ta'uu irratti amantaa qaban ibsanii jiru. Hojiileen ijaarsa dhalootaa, qonnaa fi industirii magaalichatti hojjetamaa jiran badhaadhina yaadame galmaan gahuuf murteessaa ta'uu isaa kaasanii jiru. Oduma walqabatuun Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmadii fi Gifti duree Zinnaash Taayyaachoo Harargee Bahaatti daawwannaa geggeessan yeroo Harargee gahanitti uummanni simannaa ho'aa godhaniifii jiru. አሁን የምንገኘው በምስራቅ ሐረርጌ ቁንዱዶ Haasawa taasisaniin gaarri Qundudoo bakka seenaa fi miidhagina olaanaa qabu ta'uu ibsuun keessumaa fardeen bosonaa 48 gaaricha irra jiran hawwata turizimii guddaa ta'uu akka danda'an dubbatanii jiru. Fardeen kunneen bifa isaanii qofaan osoo hin taane jireenyi isaanii gaara Qundudoo gubbaa ta'uun adda isaan taasisa jechuun dubbatan. Itoophiyaan bakka seenaa fi bakkeewwan daawwatamanii hin quufne hedduu kan qabdu ta'uu himanii jiru. Dr. Abiyyi uummanni Harargee uummata hojii jaalatu, seenaa isaa beekuu fi amantaa isaa kabaju malees uummata naannawa biraa deemuun jireenya isaa injifachuun beekamu ta'uu ragaa ba'anii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi himannaa Doonaald Tiraamp misaa'illi Iraan Ameerikaa dhaqqabuu danda'a jedhu soba jechuun kuffisan. Iraan misaa'ila isii fageenya kiiloomeetira 2,000 qofa irratti kan daangeessite ta'uu ibsuun haleellaa Ameerikaa fi Israa'el uummata irratti raawwataa jirtu ittisuuf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu guutumaa guututti fudhachuu diddee jiraachuun gabaafamee jira. Well, it is already known. The Council of Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Turkii erga misaa'ila baalaastika Iraan irraa dhukaafame qolatte booda nageenya biyyattii fi naannawa qilleensa isii eeguuf tarkaanfii barbaachisaa hunda shakkii tokko malee akka fudhattu himtee jirti. Ministeerichi ibsa baaseen Turkiin hariiroo ollaa gaarii fi tasgabbii namoomaaf iddoo guddaa kan kennitu ta'us balaa nageenyaa biyya isii mudatu kamiyyuu irratti deebii murteessaa akka kennitu cimsitee hubachiiftee jirti. Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti waraana cimsanii yeroo jiranitti Ayatollaa Mujtabaa Kaameenii hoogganaa olaanaa biyyattii ta'anii filatamuun isaanii ergaa cimaa gara diinota isaaniitti kan dabarse yoo ta'u, keessumaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adeemsa filannoo kana keessatti qooda fudhachuu akka barbaadu ibsaa kan turan ta'us erga filannoon kun xumuramee booda mufannoo isaa ibsatee jira. Iraanis gama isiitiin dorsisa kanaan osoo hin jilbeeffatin misaa'ilotaa fi dirooniiwwan fayyadamuun haleellaa ofirraa qolachaa kan jirtu yoo ta'u, muudamni hoogganaa haaraa kun yaada adda addaa gamaa gamanaa akka kaasu taasisee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin hoogganaa olaanaa haaraa Rippaabilika Islaamaa Iraan ta'uun muudaman Mujtabaa Kaameenii ilaalchisee ergaa baga gammaddee kan dhiyeessan yoo ta'u, deeggarsi Mooskoon Teheraaniif qabdu kan hin raafamnee fi amanamummaan Raashiyaa hiriyummaa Iraaniif qabdu kan itti fufsiisan ta'uu mirkaneessanii jiru. Ergaa kanaan Puutin biyyi isaanii wayita Iraan weerara hidhannoo ofirraa qolachaa jirtu kanatti isii waliin akka dhaabbattu, Mujtabaanis hojii abbaa isaa gootummaan itti fufuun uummata Iraan akka tokkoomsu amantaa qaban ibsanii jiru. Ameerikaan kaampaanota meeshaa lolaa oomishuun addunyaarraa dursa qabattee jiraachuun gabaafame. Akka dhaabbanni Siprii agarsiisutti kaampaanota ittisaa 100 keessaa 39 kan Ameerikaa yoo ta'an, Chaayinaan kaampaanota 8 qabachuun itti aantee jirti.
kaampaanota meeshaa lolaa oomishuun addunyaarraa dursa qabatan kanneen keessaa Lockheed Martin bara 2024 qofa keessatti galii doolaara biliyoona 68.4 xiyyaarota F-35 fi misaa'ilota oomishee gurgurachuun sadarkaa tokkoffaa qabatee jira. Kaampaaniin RTX jedhamus sirna misaa'ilaa irratti hojjechuun galii doolaara biliyoona 43.6 sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Kaampaaniin biroo xiyyaarota iccitii fi teeknooloojii niwukilaraa irratti hojjechuun beekamu Northrop Grumman bara 2024tti galii doolaara biliyoona 37.9 sassaabachuun kaampaanii Ameerikaa sadarkaa sadaffaa qabatee jirudha. General Dynamics kaampaaniin jedhamus humna galaanaa fi taankii waraanaa irratti hojjechuun galii doolaara biliyoona 33.6 walitti qabachuun sadarkaa afuraffaa irra taa'ee jira. Dhaabbanni SIPRI Stockholm International Peace Research Institute dhaabbata qorannoo idil-addunyaa of danda'e ta'ee bara 1966 keessa magaalaa guddoo Sweden Stockholm keessatti hundeeffame. Hojiin isaa inni ijoon dhimmoota waraanaa, meeshaalee lolaa, nageenya idil-addunyaa fi to'annoo meeshaalee waraanaa irratti ragaalee qabatamaa walitti qabuu fi xiinxaluudhaan kan beekamudha. Dhaabbanni kun addunyaa irratti akka madda ragaa amansiisaa fi loogii irraa bilisa ta'etti beekama. Keessumaa gabaasa waggaa daldala meeshaa waraanaa addunyaa baasii biyyoonni ittisaaf baasanii fi hamma meeshaa niwukilaraa ilaalchisee gabaasa baasuun beekama. Ragaaleen kun mootummootaa fi dhaabbilee idil-addunyaatiif akka madda odeeffannoo fi gorsa imaammataatti tajaajila. Faayidaa guddaa dhaabbanni SIPRI addunyaa irratti qabu nagaa fi tasgabbii uumuuf ragaa qabatamaa irratti hundaa'anii akka falman gargaaruudha. Meeshaalee waraanaa hangam babal'achaa akka jiran qorachuun carraaqqii meeshaalee lolaa hir'isuu fi nagaa fiduuf taasifamu keessatti gahee hangafa kan qabu yoo ta'u, gabaasni isaa yeroo baay'ee dorgommii meeshaalee waraanaa biyyoota jidduu jiru ifatti baasee agarsiisa.